Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota chaanala keenya. Har'a aappii bareedaa tokko qabannee isiniif dhufne. Aappichinis maali faayidaan isaa yoo jettan, fakkeenyaaf namni si bilbilee meeseejii siif ergee imoo haa ta'u weestaappii bilbilas lakkoofsa yoo niif abbaa maqaadhaan qabaatan maqaa abbicha lakkoofsa bichaa yoo qabaattanii haaraan isin bu'ees lakkoofsa isinii bilbile san guutummaa lakkoofsaa jalqabaa kaasee hamma dhumaatitti wohuma feetan wohumas meeseejuma ta'e alaasiiseenu hasiifimu maqaadhaa wajjin jawwaala fakkeenyaaf keeshaa qabda yookaan wayii jirta achuma teessee beektaa jechuudha. Jawwaala kiyya nama akkanaatiin waan haa erge waan inni sitti si ergees imoo haa ta'u weestaappii haa ta'u feesbuuk haa ta'u waan siif erge achuma teessee jawwaala odoon tuunetti odoo ifaa inni saafnetti sagaluma qofa dhaggeeffattas teessee akkasiifuu nu hordofaa isiniin jenna. Odoo gama barnoota hin deemin dura yuutuuba chaanaala keenya kootaati Ahmed Suleeyaa itti barreessaa sa'iibkiraayu godha akkana gisee dhufte notificationii all godhadha. Amma gama barnoota keenyaatti yaana nu hordofa. Pilaastoorii dhuftanii house calling jettaniini tana isiini ana waan hin buufadhee qabuufu ooppinnaan jaa ani oopiniin godha. Waan tokko isin hin gaafatu hogguu bantanii hogguu dura banattanuu waan tokko isin hin gaafatu bas hayyamsiisuu qofa isin gaafata. Akkaawuntii isin hin gaafatu aappiileen biraa irra caanaa kan akka akkaawuntii uummattu yookaan lakkoofsa yookaan iimeelaan ban isin jeessi gaafata. Kun waan tokko iyyuu isin gaafatu normaala. Dhufteetuma seentee get start isin jee jalqaban waan duraan gaddee baneef akkana asin na fide dhuftanii bakka kana hogguu jalqaba dhuftan bakka mataa gubbaa tana bakka tana of irratti of on gootan kanatti cibuttanii on gootan. Akkanatti on gootanii hogguu akkasitti on gootan booda ganaa warra hin banamin amma hulaal on ta'ee jira moggaani warra on hin ta'in kanaat akkasi gamana buuttanii oofee jiru kanaas akkasuma gamana buuttanii ani CMS waan hin qabneef on hin taatu isiini isiitti dhiiftanii warri qabu on godhachuu dandeessan. Awun waan hin qabneef naa godhamuu hin danda'u. Weestaappii irraan dhufa ooni wanni beekuu qabdan wanni isin hin qabne on hin taatu. Wanta isin jawwaala keessan gubbaa qabdan qofaatu on ta'a jechuudha. Amma kiroomis on hin godha. Warri hin taane malee beeka kaan hin gootanii kaanii fi fuuni ta'a. TikTokis on, YouTubeis akkasuma godha, Imoos akkasumaan godha jechuudha. Fixeetiin jira. Aappiilee asitti isinii ol hin bahin eeysa harkannaa aappiilee asitti nu ol hin bahin jalqaba wanni beekuu qabdan aappiilee kana qofa ol baasa inni jalqaba aappiilee kaan siit ol baafata akka barbaadde inni hangana qofa sii ol baasa. Ati kanneen keessaa kabaafattu siitu baafata. Eegsa dhaqeetiin baafadhaa jechuudhaaf as dhufta laal mataa gubbaa setting hajoo kana dhuftee gadhooyta gama jalaa dhayiteeti added customer hajoo kana
as dhufta add request ma app kajoo kana dhufta kana gattuita wanti ati jawwaala kee gubbaa qabdu hundi as jira jechuudha. Wanta risaalaa itti naa dhufa meeseejii itti naa dhufa na fayyada jettee yaaddu as keessaa yoo qabaatte dhuftee raa'itii itti gootaa jechuudha. Raa'itii itti goota san booda bakkuma teessee waan sii dhufa meeseejii isaa ta'u wohuma fedhe bakkuma teessee abaluu akka waa sii barreesse akkasiif erge beekuu dandeessa. Waan inni erge qofaa miti wanta inni erge san maqaa isiidhaa beekuu dandeessaa jechuudha. Afaan isin hojjettuun Ingiliffaadha. Ingiliffaadha khalaas amma duuba deebina. Katiif duuba deebina. خلاص خنا بودا خيسا بانا خيسا بانا أما رسالة إرجع سنجر سيسايتشو رسالة ويستابت إرجعتين سنجر سيسا jawwaala jawaan sagalee waraabuu jiruuf ol hin baane jechuudha. Sagalee waan hin waraabuu jiruuf ol hin baane yoon sagalee dhaabe ol bahuu dandeessi jechuudha. Kanaafuu sagalee xiyyaaf jecha ol bahuu hin dandeenye akkasitti hogguu buufattan booda isiniif dalaydii sagalee akka ajaa'ibaatti isinii dalaydii eegaa kana barnoonni keenya kan argaa eegaa kana barnoonni keenya kan argaati sagalee akka ajaa'ibaatti sagalee xiyyaa achi gad deebite keessatti akka ajaa'ibaatti bakka feetetti dhaggeeffachuu dandeessa. Kanuma barnoonni keenya haga barnoota biraatiin walitti dachaanutti nagayaaf gammachuudhaan nu tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.